بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، إيقار ربي خي فارسي نقا في رحمة نبي خي رتب وسيمة صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يتجسني خي قبو جارة yeroo amma keessa jiru tana wajjin wal qabatee rakkoon garagaraa waan hundummaachaatiin hin jiruuf rakkoo tana keessatti wanni nagaya nu baasu maali waan jiru inshaallah waliin laalla. mata dureen kiyya alfiqhu fi diin qismatun min alfitan, diin baratuun gaagama hunda jalaa nagaya nama baasaa ja'a. akka nageenyaatti gama nama waliin buusuudhaatii fi biyya yaada keessa galchuudhaatti hedduu babal'achaa waan jiruuf rakkoon ganalleen dhaabbatu duraanis hin dhaabbanne ammallee waan itti fufu taha ilaa darajaa bakka darajaa du'aatti hattaa hamma duutillee yogguu nama dhufte hiree bakka sanattillee iimaana si mulquudhaan shahaadaa si dhorguudhaan haatimaa balleessuudhaaf ilaa darajaa sanitti shayxaanni hirriban qabu. ilaa darajaa sanitti fitnaan itti fufti ummata islaamaa irratti jechuu yookaanis nama rabbii fi guyyaa akhiratti amanetti. kanaaf nabiin sallallahu alayhi wasallam yogguu waa'ee kanaa ibsan nageenyi ummata muhammad gama duraa irratti irra guddaadha, gama boodaatti immoo ganaa qormaanni adda addaa isaan mudatuu taa'a ummata kiyya kanarraa. wataji'ul fitna, yeroo qormaanni rakkoon garagaraa dhufeetiin hin je'e mu'minni akkana ja'a nabiin alayhi salaatu wassalaam haadhihi muhlikati, tun qalaas tana kuchiisuudha deemtu tun naafta boodaati tagalaati qormaata kana dabruun danda'uu ja'a waan fuulduraan beeyneef rakkoon tunis nu dhufti numa dabarti ta biraa dhufa. tana keessattis mu'minni akkuma aadaasaa tun tana kuchiisuu teessu tun tana haalaa hafuu deemtu je'e yeroo cufafirraa sodaata. sodaa mu'minni qabu waa hundarra nagayasaa nagaya iimaana isaati waan ta'eef. وتجيء أخرى فيقول المؤمن هذه وهذه وهذه تونس نافتقا قامات نخجي سوداب دم تنخيسف فتناقف ونقول وهيجي المؤمن يرو هندا وان كان الراوي واتا. نبي عليه الصلاة والسلام دوان كان أكولي بلاد يكون في من ركود أف دوان مال أكته يبو برسيسو أكنج عليه الصلاة والسلام حديث مسلم كيزت فمن أحب أن يزحزح عن النار namni ibiddarraa fageeffamuu barbaade jannata nagayaan seenuu namni barbaadu haala iimaana qabuun rabbii fi guyyaa akhiratti haala amaneen duuti isatti dhufuu qabdii jedha nabii sallallahu alayhi wasallam. waan yogguu rakkoon dhufte nama mu'minaa fayyadu dhiiraa fi dhalaa rabbii fi guyyaa akhiratti amante fayyadu nabii yogguu himu rakkoolee babal'ina kana keessatti iimaana dhaame alayhi salaatu wassalaam. wanni iimaana irra jabaadhaa harakkoo jalaa nagaya nama baasu, wanni iimaana irra jabaadhaa humna balaa deemtuu tana namarra